Ani kana hin jedhu namoonni tokko tokko namuma mormuudhaaf dhalattammoo maal jechuudha amma dhugaa rabbi jechuudha. Otuma ijaan arganii otuma bakka guyyaadhuma hadii kana lakki halkan isiin jedhu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf waa'ee dheengaddaa akkaawunti baankiin hin hidhamaa jedhe sanarratti namoonni baay'een soba jechaa jirtu jechuudha. Fakkeenyaaf akka itti beektuu fi akka amma itti jiru garaagarummaa qabaachuutii dhiisuu danda'a jechuudha. Maaliif namni immoo inni tokko yoo miidhame isa tokkorraa barachuutii qaba. Ashamaa harka fuunee hordoftoota koo nagaa shaniif haa ta'u lafa jirtanitti akkam jirtu nagaa keessanii an nagaadha shiniin jedha. Yoo jaallattanii ara kan dhuftanii cheenalii kana subscribe godhaa hin jaalanne taanan garuu hin godhinaa shiniin jedha. Kanatti aansuudhaan viidiyoo kanallee yoo jaallattan like share godhaa hiriyoota keessaniif shiniin jedha. Namoonni hedduun jechuudha utuma argitanii kan isin mormitanii kanaaf viidiyoo kana hamma dhumaatti dhaggeeffachuudhaani akkamittiin akkaa'unti buukin hidhamuuti danda'a isa jedhu dhaggeeffadhaa isinin jedha. Maaliif anii fi isin warri biyya namaa keessa jirru akka nuti itti beeknu fi akka hamma haalli biyya keenya irra jirtu tokko ta'uu dhiisuuti danda'a jechuudha. Yeroo irraa yerootti akkuma teekinooloojiin babal'achaa oolu babal'achaati oole jechuudha wanti hundumtiyyuu. Kanaafiyyuu viidiyoo kana seeraan dhaggeeffadhaa isinin jedha. Yoo mormuu barbaadda illee viidiyoo amma dhumatti dhaggeeffadhaa ta'u yaada keessanichi keessaa qabadhaa ta'u mormaa malee argitanii dhumaa fi bakka mata duree laaltanii waan tokko laaltanii hin morminaa isinin jedha. Kanaafiyyuu mee viidiyoo kana dhaggeeffannaa walumaan. Isin barbaade ture hin hidhama. Sababa maaliitiin hidhama? Amma ishiin akka gana mucayyoon tuni dhuftee ta'u maallaqa kana osoo hin beekin hin irratti dhabu hin hidhama. Anaan maallaan jedhanii geejjiba biraazarii kiyyaa kana fuusisuudha jedheetiin jechuudha. Abbaan dhimmaa yaa dhufuu naan jedhan. Abbaan dhimmaa suni jechuun akka carraa inni immoo hin jiru ture. Innaa hidhamuun ni danda'ama. Dura waan akkasii waan na mudatee jiruuf kaadoo ani waan ofii beekuufidha. Akkasitti mudannoon akkasii na mudatee kaasaa maaliin godhee mobaayil baankiin bansiisee mobaayil baankiin intalli jechuudha. Akkasuma intalli Joordaan turte. Kaasaa micaan obboleessuma ishiiti. Haadhuma ishee wajjin dhalate jechuudha. Anaaf obboleessa ilma wasilanii anaaf obboleessa abbaa kodha ilchantalasii gurbaasa. Kaasaa maal godhaa? Ankaawuntii ishiin micha haadha manaa qabanii ankaawuntii isatti kennattee deemte. Ankaawuntii isatti kennattee deemtee baafattee kaatee ankaawuntii gaafa baafattee duraatti fayyadamsan isuma itti kennite. Ankaawuntiin abisinaadha. Kaasaa birrii isarratti galchiisaa turte ishiin galfachaa turte. Kaasaa maal godhaa? Birrii naa kennii jedheeniin ittiin hin hojjedhaa jedheeniin. Jennaan ani birrii siif hin kennu mana ittiin bitadhaa jetteeni. Jennaan anis ankaawuntii kana sitti hin kenni jedhee dhaqee ankaawuntii jala kaasaa ankaawuntii irraa birrii baasuudhaaf dhaqu. Birrii noo maal akkam jennaan akkasidha jedhee ministeera. Wal gaggeessina kan biraa kanan anasitti dhufe yaadni kan biraa ta'ee waan biraatis nan dhagaa waan biraatis nan dhagaa. Amma achiin ani qarshiillee irraa nan dhaabee yeroo ayyaanaa bichaa ijoolleef erguun jammaree. Amma achiin bakka galuu maayyuu ittan dhiise sirii waan biraa waan nan dhagaa jiruuf galuullee itti dhiise. Akkaawuntiin kiyya immoo isuma bira jira. Akkuma waliin jiraannaa jirrutti akkaawuntiin manuma koo isuma bira jira. Isumatu irratti dhaqee guuchisiisaa jira. Amma akkaawuntiin kiyya isa bira waan jiruufu amma gashii dingallee birrii kanarratti hiisisaa kan jedhu sin jira. Ergasiis meeshaa horii sin gurguree ganaa ani birrii irraa amnan horii sin gurguree meeshaa manaati sin gurguree. Amma akkaawuntii san hiisisuu hin danda'u ganani galuttu jechuu barbaadete. Kan jirtu duraan ibsina maaliitiin ani hedduu kana gaafadheen jira. Maaliif dalaala wayititu indoom keessa sin dubbiseetan ture badhaatu sin dubbiseetan ture sin jechuudha keessa sin barbaade guddaa cimaadha san sin barbaade ture. Hin hidhama. Sababa maaliitiin hidhama? Amma ishiin akka gana mucayyoon tuni dhuftee ta'u maallaqa kana osoo hin beekin hin irratti dhabu hin hidhama. Anaan maallaan jedhanii geejjiba biraazarii kiyyaa kana fuusisuudha jedheetiin jechuudha. Abbaan dhimmaa yaa dhufuu naan jedhan. Abbaan dhimmaa suni jechuun akka carraa inni immoo hin jiru ture. Innaa hidhamuun ni danda'ama. 100% ani gaafadhee warra achi keessa jira.
Midhamuun akkatti danda'u yoo inni kisii banee haati manaa kiyya baddee jirti. Dura waan akkasii waan na mudatee jiruuf kaadoo ani waan ofii beekuufidha. Akkasitti mudatuun akkasii na mudatee kaasaa maaliin godhee moobaayil baankiin bansiisee moobaayil baankiin intalli jechuudha. Akkasuma intalli Joordaan turte. Kaasaa micaan obboleessuma ishiiti. Haadhuma ishee wajjin dhalate jechuudha. Anaaf obboleessa ilma wasilanii anaaf obboleessa abbaa koo dhalcha intalasii gurbaasa. Kaasaa maal godhaa? Ankaawuntii ishiin micha haadha manaa qabanii ankaawuntii isatti kennattee deemte. Ankaawuntii isatti kennattee deemtee baafattee kaatee ankaawuntii gaafa baafattee duraatti fayyadamtu sana isuma itti kennite. Ankaawuntiin abisinaadha. Kaasaa birrii isarratti galchiisaa turte ishiin galfachaa turte. Kaasaa maal godhaa? Birrii naa kennii jedheeniin ittiin hin hojjedhaa jedheeniin. Jennaan ani birrii siif hin kennu mana ittiin bitadhaa jetteeni. Jennaan anis ankaawuntii kana sitti hin kenni jedhee dhaqee ankaawuntii jala kaasaa ankaawuntii irraa birrii baasuudhaaf dhaqu. Birriin noo maal akkam jennaan akkasidha jedhee mistira wayiitiin illee ijoollee itti dhufu baankii keessaa haadha manaa koo minaamin jedhee dhaqee akka waan haadha manaa fakkeessee irratti qabsiise. Gaafa inni qabsiisuun anillee kaasaa dhaqee micaa fuudhu qooshin dhufteen daa'iktu micaan natti daawwallaan bakka galuudhaaf akkas jala wayyaa feeraa obsiisim jedhateen dubbatin jedhee hin dhuftee kaasaa micaan bakka utuma akkas jennu jeddutti bakka nama wallolee hidhame micaan. Maal ta'a gaafa nama wallolee hidhamu micaan baankii intini akkaawuntii dhoskee jira. Geessimmoo achitti riifoortii irratti goosiseera qabamee jira. Kaasaa moobaayil baankii kootu jedhee moobaayil baankii irratti baname maqaa ishiitiin banattee furmaa ishiitii irra jira. Foormii shikkutee dura ankaawunticha banate waan ta'eef ankaawuntii ishii kana irratti moobaayil baankii gaafa banattu siimiin kaardiin hin qayyarama. Ankaawuntii barbaade irratti tiraansferii gochuu hin dandeessa. Ankaawuntii biraa irratti tiraansferii gootee birricha akkatti baafatte. Gini birrii tiraansferii gochuu hin dandeessa garuu birrii takkaa birrii baay'ee baasuu hin dandeessa. Birriin kee baay'ee ta'e birrii amma barbaade biliyoona beekootee tiraansferii gochuu hin dandeessa garuu irra akka baasuu hin dandeessu. Yaa xinnoo xinneessitee jijjiirti birrii 10,000 yookaan hanga 50 eeyyamamaaf. Taaptaap godhamee qabaa jira. Hanga 50 eeyyamamaaf. Gaariidha. 50 tiraansfer gochuu dandeessi. Ay baasuu hin dandeessi. Tiraansferii immoo amma barbaadde gochuu dandeessi. Birrii ankaawuntii irra jiru amma kutukutee biyaans birrii ankaawuntii ishee irra mul'uu jiru birrii 500 hanga 500 hambisee dabarsuu hin danda'a. Biliyoona barbaade waan ta'eef. Biliyoona hanga biliyoona meeqa waan ta'eef. Baay'ee gaariidha bakka yaada gaariidha. Ayila tigis nuti amma biyya baanee turree jirra kunoo mucaan qeerroo bareedaan kuni dhufee yaada gaarii nu kenne fooloo godhaa hundumti keessan.